Arrata biyyoolessaa. Arrata biyyoolessaa. ONM Arrata biyyoolessaa. ONM Arrata biyyaalessaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo ONM ABO Arrata biyyoolessaa Oromiyaa miidiyaa qaroo fagootti arguu qabu roorroo fi gidiraa impaayirtiin saba Oromoo irraan gahaa turteef jirtu guyyaadhaa guyyaatti nuffii tokko malee kan addunyaan gahu bu'aa ba'ii qabsoo bilisummaa Oromoo fi injifannoo waboo odeeffannoo fi xiinxala siyaasaa karaa jaarmiyaa guddicha ABO waboo isin dhandhamsiisuun kan beekamudha. Miidiyaa gurraa fi ija uummata Oromoo sagalee cunqurfamootaati. ONM ABO Arrata biyyoolessaa Oromiyaa miidiyaa keessan kana karaa YouTube, Telegram, Facebook, Rumble fi kanneen biroon linkiiwwan armaan gadii kanaan argachuu dandeessu. Arrata biyyoolessaa Oromiyaa ONM ABO sagalee cunqurfamtoota afaan qabsoo bilisummaa Oromooti. Hordofaa. Injifannoon uummata Oromoof. ONM Arrata biyyoolessaa. ONM Arrata biyyaalessaa.